Ibarammoo wanna dhibe. Hayyee isiin dachii nuti qabnu gumaa ilmoosiiti. Hayyee. Manni nuti qabnu maariisiiti. Anoo duuba maaliin qaba gus? Hayyee bilqii isaanis yoo akkasumatti akkuma isiin xalabattu kana bilqii isaanis yoo taphattu bilqii isaan faan bakka lama qabdi gaafii dhibee isaanii. Haadha bilisee, haadha sabaa, haadha Aishaati. Isiin bakka sadiittuu qabdi. Hayyeen sirraa gabaabsu. Bakka lama qabdi giseen sun jedhu dura jaarsisaati innis waan maarii godheef qabu. Dhugaa keeti. Bakka meeqa? Talammadaa anaaf fuudhee. Sirraa isni qabdi. Ani garuu sila dachiisanitti hin dubbatu. Alhamdulillah. Maariin isiidhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota kana. Isa kookaan siin jeeti. Yoo nama suuqaa dhaqee huccuu shabaabaa uffadde ijoolletti ni deebi'a. Huccuun ijoollee nama deebisi. Kun yoo waan biraa ta'e malee huccuun ijoollettis nama deebistu. Laa huccuu takkaa jiraa, huccuu takkaa jiraa bakka furmaateen dheeyitee ilkee irraa rakkibatte gaafa duraa amma bakkuma ilkee rakkibatte saniitu huccuu ijoolleen nama deebiftu jiraa jaakkeeta. Hayyee. Achi dheeyitee jaakkeeta bitattee kunoo jaakkeeta ijoollee uffattee ijoolleen fakkaaddattee awwala kophee gurguddoo bitatte. Kophee dhiise kophee maaliif irra laalle kophee ashkara keessa turte gaafa duraa ashkara keessa dhiiga namaa dhuguu turte irraa odiista kophee irratti irra laalu. Deebitee ammas maal nu jidduu qabdaa akkamittiin waa isaan jidduu hin qabne ani waa hunda isin wajjiniin qooddadda ganaanii kan ta'u zakko feetunatti illee aarii si mufachiisuu hin fadu maaliif waa hunda si hojii qooddadda garaadhaan dhukkuba miilaa sosso'uu hin danda'u hamaa wajjin firtichi hin dhaqa ijoolletti yaakaa waatti barbaadaddu hin qabu dirqama ani halliin jedhee atis waa takkaan sirraa talba dandeessi du'aa deenaaf itti dadhabdaa. Tarikaan beekuuniin fidadda jawaadii. Ani jawaadeen nabira dhufee jawaadeen nabira teenyaan waan takka hin barbaadu. Tasii amma booda sudaan qabaatin jee. Garuu ta jawaadee fuudhee sii fiduudha. Namni kun ilmoo itti dhaltee yeroo barbaaddetti abbaa barbaaddee kan nu dandeessu tana beekamaa. Tasiidhaa amma booda sudaannee naas diddirte sii diddirte simiiteesii hangaruu akka nama tokkootti. Asii kaatee biyya naa hojii dheeyitee waan sana hojii qooddachuun waan biraa keessan waljaaf asitti akka namummaa kiyyaatti waan hin danda'u miidhamtee jirte dhugaa karaan qabsoodhaa ni injifattaasi si miidhaniisi kufaa fi bahii hedduu qabu. Siyaasa koo ati guyyaa dheengaddaa maal jechuu turte furmaateen akka feera taatus jaartii obboleessi kiyyaatii hangaan qottee ol qabeenya adda sanii fi hedduu takka irraa dhukkubsatte hanga ilmoo irraa baatu saniif hedduu takka irraa dhukkubsatte hayyee ani tana taate malee isii maaliin godhe ani miilina laabshaatiin jira deemuu hin danda'u shaarara caalaa laagana fuudhu dhiisi aagana deebuu dhiisi nama qaan kimiyaa jibbe sababii kiyyatti harkaa dhageettii dhiyee nan fadu. Qooddannaa baramaa. Qooddannaa miti dandeessaa dachiisiin kan nu yattaa juwaa deebichiinaa kan. Dachiitam. Deji baramaa maal jechaa jirti beekaa? Gumaan ilmootiyyaa naa kafalamuu qabaa. Anis gumaa laalaatiyyaa deeffachuun qabaa. Maariin tiyyaas naa kan nama qabdi. Gaafa fuudhu san dachii tiyya himeetii fi kaartaa kiyya agarsiisee fuudhe maal na naqeen sila sanii? Hin garsiifne dhageegaa akkanaa miti anis juwaadee fi dhaamsa kaaya. Juwaadee tanii sii dhaamu. Akkuma kutteetti intalti alatti hafuu deemti. Maaliif maallaqa barbaadu jirti? Akiit ilkee waa nyaachuu fi didee. Ilkee waa nyaachuu dinnaani maallaqa barbaadu jirti. Obboleessa kiyya baatee jirti. Kottu ijoollee sadeenis nuufiti. Asis lamaa jiraame shanan bakka takka guddifanna dalaydee dhufta. Ani ijoolleen hin guddifasa ansi harkannaan kalaas wanni furmaata irraa barbaadu. Halliin tiyyani furmaatuma dammaruudha akhiratti. Badakka isii miila na dhorkitee sossoo hin dandeenyetti akkamitti waa isin jidduu hin qabne. Guddilattiin tun hin qabduu naan jette ani gumaan qabu tokko namaa miti ani. An namarraan dhalanne. Wanni waa hunda caalu. Biyyattuu waa isii kan nan tokko namni guudhaanii fi takka akka malee si dhahee akka malee si godhe gahaa keessii kan akka nama gumaa cinaa sanii sii kafalee. Mee duuba nama. Dachiin ta'isan cinaa kiyya kanaa hun kafaltu na fakkaatti. Kafaltu bari isin yaanni siitiif karoorri maal beektaa? Silaawuu amma egaa anis garaa nama deessi. Jawaatis garaan fayyaan qabu beeku. Fayyaan qabu beeku. Ni fayyanaaf ijoollee wal harkannaan ni fayyadu sanii naaf fayyadu. Sittiin baanu bara. Isumattuu hin baanu. Isuma sanittuu haga ati jaartiidha wajji bulanii wajji jiranii nama qullaa wajjin ciise
garaan itti fayyaan qabu. Zakko dhagee waan siima dubbachuun hin danda'u bilas wal dhaabee juwaadeen dullattii kana jaarsaaf jaartiidhaaf hin eeggatu maaliif hin eegganne jii silaa jaartiidhaa eeggate arra isiin dhaabbattee ilmoo hin falmattu gumaa ilmootiin barbaadaa jettee arra gumaa silaa juwaadeen dhaabbatee falmate ni fakkaatti waan illee bareedduuti silaa atillee dhaabbattee gumaa ilmoo teenyaa kafaluun qabaa silaa jettee mee qaalittiin moo biyya manatti moo ganda isaanii isbaaltii godhuu deemti ishaaraa. Bara immoo wanna dhibe hayyee isiin dachii nuti qabnu gumaa ilmoosiiti. Hayyee. Manni nuti qabnu maariisiiti. Anoo duuba maaliin qaba gus? Hayyee bilqii isaanis yoo akkasumatti akkuma isiin xalabattu kana bilqii isaanis yoo taphattu bilqii isaan faan bakka lama qabdi gaafee dhibee taami. Haadha bilisee haadha sabaa haadha Aishaati. Isiin bakka sadiittuu qabdi. Hayyeen sirraa gabaabsuu. Bakka lama qabdi giseen siin jiru dura jaarsisaati innis waan maarii godheef qabu. Dhugaa keetti bakka meeqa qaba? Talammadaa anaaf fuudhee sirraa isni qabdi. ani garuu sila dachiisanitti hin dubbatu. Alhamdulillah. Maariin isiidha ani maallaqaan jiru. Kana dullatti mataa gubbaa ta'eessatti qaraateeti waa hunda keessaa gaffixxee bara. Kana keessatti isuma waan itti godhe rabbii isaaf beekaa gaafa san ballootu hangaafa sanillee jeen. Yaa bal'oo yaa rakkoo. Maariin isiidhaa yoo Aishaa taate haala ofsaalaan jeenan haa fudhattu. Hayyeessa koo. Tasanii ala maaliif waan kana jaa waan duubaan dhufu kana waan hin beekuuf. Tamaam. Akkanaaf ati. Wanni sun hin hafne haayina kiyya sun naafis hin beekamne. Halli siimuun. Dachii teessanis hin barbaada. Jawaadee bichi hin barbaada. Jawaadee rabbii mana si haa bitu. Amiin. Garuu isaaf ijaa. Atis akka niyyaa ta'eeti rabbi si haa ta'u. Hayyeen du'aa isii godhu. Anis halliin tiyya jawaadee furachuudha. Furmaatee mana firii keessa dayiteeti teessee goda firiin keessa galu bakka seenu dhabee teessee dhaadatu jirti miila olirra keessee. Anis akkuma miila olirra keessee hafte sanitti isii hambisuu jiraadha. Maaliin hambisa? Jawaadee naa dhufuudha. Ani jawaadee fidadhee as kaayyadnaan waa dachee waan takka isinirraa hin barbaadu. Ani shakkiin qaba. Hayyee. Maaliin shakkii qaba beektaa? Dheengadda anaa miilaan deemu na jala turte. Guyyaa kaanis. Mataanumaa si jalan deemu. Guyyaa kaanis mucaa qaamumaan jala turte. Arraan tana maaliifi eega nuti mana sanii baane dhufumaa barbaachise. Waan mana sanii dhufuu barbaachisa immoo firii barbaadina. Sibii firii barbaadina. Gaaddiddu dheessanii adda takka. Gaaddidduun si dheessus maal jettani sinuma dheessitanii tokkoffaan ati kaniin zakkoo wayii dheessaa leencaaf taa'u deebite gaaddidduu namaa dheessite. Ambar gaaddidduuf furmaata dheessitee hojjetu hin jiru. Gaaddidduu namaa dheessite moo namattiin gaangee dheettanii gudeemtu hagagaf jechaa dhufnaa nama dheessitan. Maqaan kunis yoo xiqqishoo waa dabaleefis hin beekne. Gaangee tana utuma isiin irraa loltuuti. Fuutee gaafte anilleen amma booda waan jette siin ajjeesan an jette naa deddeebiidha. Gaangee waan isiin ajjeesan. Warraayis sodaa isin qabu. Innaawaa waan biraa fixxeeti. Tafirii si dabre. Natti hin dabarre. Hayyee. Duraan yoo moobaayiliin qaba. Yoo moobaayil san fuuteeti geessaniif manatti. Guyyaa isiin seenteen najifamte jee moobaayil san darbe. Itti gallakkiseetiin haaraya Oromoo moobaayil bitatte. Oromoo moobaayil sanis miilaan dhiiftee mataan seenti. Mataan hundinuu shorroittee haa seentu laal. Ganaa isiin maani beektaa? Jawaadee irraa isaa jaan qabdu. Isiin dachii fi meerii hangaan olitti deeffiftee waa ijoollee siitii mana jaartee waa ilkee san deeffattee ani hin beekne. Nama ilkee jirtuu jidduu fuudhee harruun godhadhaa jee jidduu baasuu eenyu harka isii malee. Saboodhaan waan ajaa'ibaa garaa qabda. Haa. Kistaa kana guutuu mizzamaaniin quba qabaa akka. Nuti miskiinni kakeenyaa muka takkaa isaan jidduu taa'ee qorannaan gaggeessuun kuni. Laal irgoo dullatti as baaftee laal ilkeen diitu nama miti jettee laal qaarrifoos as baaftee ilkeen dii jirtuu tanaa miti jetti. Miskiinii wallaa. Jawaadeen wayi dullatti harruu bareedduu qabdu takkaan harkan deegee irra lafa dhee. Miskiina. Miskiina yaani barni. Miskiina intala ana bira dabartee Aishaa jaalattu. Sabaa jaalattu. Bilisee jaalattu. Namni jaalatu yoo marga kana asirraa ka'ee akka nama gartee dhukkubaa isa gubanitti harka. Maaliif isiin jaalatte gaafa duruu akka dandageeshee eduma hojii haasaa hojjetanii bareechuma wal barreeffatu jawaadee maal qabdanii maalii jettee haaseessitee gaddiddigeef gurbaan keessan. Gaddiddiinaan isiin jawaadee jala hidhatte malee ijoollee jecha jala hidhanne. Maali beektaa namni Oromummaa jette beekte
namni beele qabuufun Kan seen nyaatee qofuun seen. inninis rakkoo rakkate suni rakkoo san keessaa qabuun seen Dhugaa rakkuma san keessaa bahuufi wallaahi dullatti kanaaniif galaafate. makiinaa torbaas niin qaba mana ulaa 17 niin qaba dachii hanqanaas niin qaba. Juwaadeen sookaan akka bar jaakeeta jilba buufattee deemu jirti na kartoo qamisa jilba buuf wanni ni fi huccuu shabaabummaa nama ni deebifti ja'uufo yoo miidhuma kana nama yibde huccuun isii shabaabummaa deebifte san jeeti fidachuu deemanis. Ilmi namaa wanni beeku qabu hunda caalaa dukkanaan booda bariitu jiraata akka rakkoo booda bal'inaa jira. Ani bal'ina tokko formaatee booda bilqiisaa booda formaatee dhufeef ta dhaabbatatti isa hoggoositu. Miskiinni kotee balaan sii dhufti Isii booda dhalaanuu ka dhalatten se'u. Haye ati akka inni se'uu fi kahaannaaf godha. Ani waan takka hin barbaadu. Wooma takka illee hoo anaa if wallaana alaa hisaaba kiyyarratti ani juwaadummaan bichiin naa dhufu juwaade bakka jirturraa sagaleetti jedha geeffadhu qaxxixaa bakkaadhaan jirutti natti hoottu. Hayyee waan gootu gaa. Natti himatis dibde. Wanni na dhibe isa kana jaalatte akkami dawwaliif akkuma isin dawwaltee nu sodaachifsanitti dawwaliif atis gaa jaallaa sirraa na qabe formaatee teetis hin tuqu akkam jettaa jiinu jaase haa. Akkama goggoitu sana naaf ijii wayitaatiire. Zakko akkam yaada bareeda fiddee. Maaliif yaada bareeda fidde siin jee? Amma namicha kun intalli sammuu isaa fuutee sammuu biraatti rakkibde naani dhufaa naa dhufiiti jetti. Anta dhufuufi. Tanaan na dhibee. Ta dhufuufi duduudha siifi isa qabdi. Yoo sin fadhu naan jee hoo. Nafa dheettaan kaa dirqidha. Jaalattee mire? Jaalattee fadhu gochaas ni beektaa mire? Feetu rabbii jechana jaaladhu jettaan. Rabbii jechana jaaladhu hin jagoodhu. Ganda duraan dheeyin sunis itti dheettee yoo taate. Halli sammalee halli na baaftan jirtu. Juwaadee fajaadiisee tuma dhammaayyiisee as deeffachuu. Ijoolleen isa gosa bira dachaati. Dhammaayyiftee gisee mana kaayatte. Taa'etti ticha kana godha. Allah akka tiichan gooneen godha. Akkumaanii fi furmaatee wallaalu bassa. Furmaatee guisiin dura dhaabbatte akka inni isii arrabsu. Maattis beekaa miideem jeenii. Waan sannaa godhiin jaammane namtichaan akka inni akhira damayu bobbahee galee qaxxixaana bira dhufu. Hoggaasii harkasi salaamee obboleessa kiyya jee si dubbisu akkasiin godha. Rabbiin si haa laaffisu. Naaf laaffisa tanaa. Ani immoo garaas nama